nagayni Allah tokkicha isa Yesuusif nagaya kannu siifis anaafis nu akhannu. Amiin. Amiin. Ashi nagara wanteef kun ma processi biraan qabu amiin jenneerra. Eebbifame obboleessa koo. Nagara ne? Akkana. Gaaffii sirraa qaba. Kamaaliiti. Kamaaliitiin turuudha. Gaaffii koo fudhachuudhaaf qophaadha. Gaafadhu. Okay. Jalqabni musliimaa eessarraa dhufte? Jalqabni musliimaa gaafuma lafti tun uumamtee ilmi namaa uumamee lafarra jiraachuu jalqabeerraa islaamummaan lafarra jirti. Jalqabni musliimaa edda lafti kun uumamtee dhufe moo dura uumame? Erga ilmin lafti uumamtee ilmi namaa lafa tanarra uumamee jiraachuu jalqabeerraa islaamummaan ni jirti. Ni jirti. Eeyyeen fakkeenyaaf amantiin islaamaa amantii irratti uumaman. Fakkeenya keessa seeni. Shorti misee jira waan ta'eef gaaffinan si gaafadde? Narraa barachuuf na gaafatte moo na mormuuf na gaafatte lachuutiifuu qophaawaa sila ta'eef adda baafachuuf. I'm ready. Lamman nutti iyyuu qophaadhaan illee. Okay, bareedaadha. Thank you. Kanaafuu amma lamaan keessaa tamiidha. Lamaan keessaa kanas gaafachuu barbaade? Barachuuf immoo falmuuf? Falmuufani. Falmuuf. Thank you. Hayyee bareedaadha. Takka na gaafatta, takka si gaafadha. Tole? Takkan si gaafadha, takkan sanarratti immoo deebii gahaa laachuun kee dirqamadha. Dhiifama naaf godhi. Takka waggaa na gaafatte anta na bira jirtu siif deebisa. Barbaaddu ni fudhatta. Yoo barbaadu baatte ni dhiifta. Sun marga keeti qabxii lamadaatti akka dabarruuf. Eebbifame. Tole. Islaamummaan eessarraa jalqabdee naan jetti miti? Jalqabni xiyyaa kee kootii inni guddaan maal isiite? Hayyee. Itoo hin dheeressini jalqabni amantaa musliimaa iddoo kanarraa dhufte kan jettu tiskiina miti. Tole bareedaadha. Jalqabni islaamummaa gaafa amantii ilmi namaa irratti uumamuudha. Amantiin ilmi namaa irratti uumame eenyudha? Islaamummaa. Islaamummaa amantii lafarratti uumame moo namarratti uumame amantaa musliimaa kun? Amantii namarratti hin uumamne lafarratti hin uumamne amantii namni irratti uumame. Isiin namarratti hin uumamtu namaatu isii irratti uumama. Okay, my brother. Okay. Amantiin jalqabaa uume kuni hallaa moo Abraham tuume? Bareedaadha. Amantii islaamaa Allahatu ilma namaa irratti uume. Ilma namaa eenyu irratti? Laal waan takkaati adda baafachuu qabda. Islaamummaan namarratti hin uumamne. Namaatu islaamummaa irratti uumame. Namaatu islaamummaa irratti uumame moo uumame malee islaamni namarratti hin uumamne miti? Islaama jechuun maali? Uumamaa jechuudha. Okko akkas jechaa jirta amatin bar. Lakki akkas jechaan jiru. Ilma namaatu amantii namni irratti uumameen je. Amantii irratti namni uumame kana. Naafi amantiin irratti namni uumame hundumti isayyuu musliimaa ta'eetu uumame jechuudha. Namni hundi islaamummaa irratti uumame. Naam. Hundumti islaamummaa irratti uumame malee namni islaama irratti hin uumamne jechuudha. Nama hundumatti islaama irratti uumame nama hunduma addunyaa kanarra kan jiru jechuudha. Akkiin jee amantii namni islaamummaa irratti uumame. Amantii namni irratti uumame. Namni islaamummaa irratti uumame naa jettu amantii jammara fudhatee otoo uumamin amantii musliimaa kana fudhatee as bahe moo namata irratti uumame obboleessoo gilchiidha warreen short message jedhamu wantichi xiyyaa kennu. Dubbuma takkitti tanaatu adda ba'uu fiddaa eegaabga. Yohaannis takka harka ergite afaan Yohaannis takka harkaa godhee si galchisa. Okay, bareedaadha. Namni eenyu? Namni fakkeenyaaf nama jechuun anaaf si kan abbaaf haadharraa uumame jechuudha. Lakki nuti namaa miti. Nama miti inna maali reet? Ati namaa miti. Aqrabaa fi jecha ati namaa miti na jedhu. Aqrabaa akka barbaade nama. Nakaa fi aqrabaa sarara. Ati namaa miti haadhoko. Aishi ati nama miti kan jedhu tiskiina kenna. Bareedaadha. Rabbi Waaqayyo macaafa keessatti seera uumamaa boqonnaa takka lakkoofsa 26 irratti. Amma koo tiskii isan si gaafadhe otoo fedhi waa'ee tiskii keessa seeniin. TV'n ragaa naaf ta'e tekstii as kan hinaan hin jenne. Macaafa qulqulluu keessa duba teksiidhaan siif kan jira oofsiha.
Ati nama miti, ati shamballi nama miti kan jedhu macaafa qulqulluu keessattis kinaa kenni yaana. Shambal maqaan shambal ati galmee macaafaa irratti himi galmee jireenya bara bara irratti hin barreeffamne naa obsime. Hin barreeffamne kan jedhu ati galmee bara baraa irratti hin barreeffamne dhageen argee. Obsa abaadhoo baleessoo siif kenna. Namni hoggaa falmu ragaa wajjin falma malee goggoyduu kanatti hin feegu. Waan hin siin ragaa siif fidee jira. Ragaa siif fidee jira waan ta'eef. Ragaa siif fidee jira waan ta'eef. Jalqaba musliimaanatti bakka iddoo biraan dhaqiniiti. Hayyee jalqabni islaamummaan amantii ilmi namaa amantii namni irratti uumame. Tokkoffaa dura ati namaa miti. Akkamittiin aan jedhe ati nama kan ta'iniif sirriin na dhaggeeffadhu gaalaan. Naafaan hin dubbatiin tole. Thank you. Ati namaa miti. Akkitti naman ta'in Qur'aana keessatti Rabbiin ol aane suuraa Hajjii ayata 5 irratti yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namoota yaa namoota jee Rabbiin abbaa keeysan Aadam biyyarraa hin uumee je dabalataan suuraa gartee 15ffaa suuraa Hijriitti irratti Allah subhanahu wa ta'ala obsi najala dubbatiin siin jedhe najala hin dubbatiin akka namaafillee galuttiin dubbadha tole yoo wal jala wacan rakkoon Rabbiin ol aane suuraa Hijrii suuraa 15ffaatti akkana jaa ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون لقمتي نما irraa uumnee je nama jechuun eenyu akka ta'e ilmaan Aadami. Aadam nama nuti ilmaan namaati. Profeesarri akkanumatti dhufaa miti laffaatii meeqaan dhufaa nuti warri sirra beekuu profeesar amantii aboo nu furii nutti furii ni haasoina nama jalqaba Aadamiitu uumame inni nama nuti ilmaan Aadamii ilmaan namaati nuti sigalee tanaaf Rabbi suuraa 30 ayata 30tti fa'aqim wajhaka lid-diini haniifan fitrata Allah inni Yesuusii nagaya khannu khasii khannu khanaa khannu khagandaa khannu siyaa khannu obbaleetiiti yaamin jee Amin. akkaasi fayyade tifuuf arra nageeni ka Allah tokkichaati Gaaffii ani qabu garuu tariyoo jaartii natti dhufte madaama natti dhufte miyuutii naa qabarta. Ana qabata. Miyuutii irratti narratti qabeen yoo sagalee jalatti dhageesse. Ayya. Ishi. ችግር የለም. Wanta hin jechuu barbaade ani amantii musliimas waan hin jibbuun qabu garuu kanan waaqeffadhu yookiin immoo kanan jiraachaa jiru amantaa musliimaa afaan osoo hin taane amantaa warra duukaa buutuu Yesuus duukaadha jechuudha. Ayye. Yaadanii qabu kana keessatti Yesuus Quraana keessatti inufamoo hin nufuu jedha. Hadiisa ergamaa rabbiitii dubbate salawaatu rabbii wasalaamu alayhi akka inni deebi'ee dhufuu taa'u. Okay. Innufa jedhamtire. Eeyyenne guyyaa qiyaamaatii miti. Inshaallah zamana boodaatuma dhufa. Dhufuunsaa garuu alaamaa qiyaamaatirraa. Yaani anis akkasitti nan ageeraa miti jaartiin kun iddoo sabaastee naa dubbisteetti madaamin kun jechuudha. Yesuus hin dhufa. Garuu yeroo inni dhufu sa'aatii akkasii yeroo akkasii jedhamee nuufamu. Yeroo inni dhufu ni beeyna lakki. Sa'a inni itti dhufu ni beeyna. Zabana inni dhufu hin beeyne malee nuti. Zabana inni dhufu hin beeyne. Akhiru zaman dhufu isaa ni beeyna. Garuu sa'aan inni ittiin dhufu azaanaa fi iqaama salaata subiidhaa azaanamee osoo hin iqaamamin jidduutti dhufee isaan jidduutti argama.
إمارة البيضاء خراسنيني قبوها ملايك قفلة ملايكا سنقبتي قديبوها سنبود مو إساني أزاني هيك آمي غارو قبتي قرتي جدال بقتني إيش قبتان سبي أزاناني وصوني في قرتي قرتي خان سمنا صلاة خان استغفار قلو هيك آم وصوي قرتني هقاني في قرتي برجاني وان قبسفتني إلى لم بينهم ابن مريم إسان قدو جرخنو عيسان المي مريم اوكي شيء كان رت مستوكس غافي نقف يسوس تفني فميمو بففك يسوس فنيسن بريدار يسوس كريستوس لكي سبب فنفهمو فين كابو أني إسلاما أكامن تا إسلامات تيام تشيوتي ربينك يخانين أن تيامنو هم فنفهمنا أنجي سورة I think سورة فرفادة آية دبا في شنتمي ترباغا دبا شنتمي سديتي نسائرت ربين وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم اتو الفكات سنر والفكات فمالي هم فنفنين أجيب نيجي ربين أكنا لا اوكي سبب فنفهمو فين كابو تنبيتي ما شافا غير ساتيو دبنيسي تنبيتي تيس واقعيون بيلا مثلا أنا واقعيون إنسو بجيتي يار دوبا نخرجتو أنا سيفا وادا جين تنبيتي إساب دوبا تمي فرفنا بقولنا شنطة مرتين أتينا يا مدو أنا لي سيفا وادا يارو ركينا أتينا يام أنا سيفين أول ركينا سنكي ساين بوتيسي أولباسا جين فرفنا بقولنا سقلت ميتك كلكوفسا خدشاني في خدجارتي إني وانا جالتي أنا تمتن وما كاخي يبيخف أن إيجوب ساني سول كاب يارو ركينا تيمو ركنا سنكي سبوتيتين إسا خنا غرتي أول نمباس بقولنا كدجا لكوفسا كدجاتي برا إيه رافين إسا قوبساجي نياتي سي قوبساته وبكبيلا سني راجفته أبتايدي ربي نمافكتن يسمتو بيخ برا إيه رافين إسا قوبساجي إيجا أولباس اللي ركنا سنكيسا نمني كمني تكايو مرجع خيتي كوفان كمني كودا يو بيتا خيتي كوفان اللي واتك سينغو نيجاتي ورجلا أتو إجاتي تينغرتي لالتا دا إيشنا ما بلش إيان نمتيبو لولي سافان واني غرتي منا خيتي تي واني تكلين إنديا إنو ati wata umiti khara ati dem tu hundumat akasi egani wata yon ergamota sa sibabbo milli khetu dagattin kuvuje lubu sibasumi milli khe gufate dagatti kambune ergamoni rabbi malaikoni harkar sibadatani jesan akana اوكي باري اخنا متدولا كستاناني اني بايغا هيا وبليتي تيا ابي فميات الله ما تعرف اللي سرتي دبس ابروتا بكون شلكوف تربرت الله غاف يسجد سوخان يسوع كريستوسين ني خالاتي akas jedheen biyya Yesus biyya lafarra yeroo jiraachaa ture sagalee guddaadhaan duba imimmaaniin kadhataa fi waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'u rabbii tokkicha Allah du'a nama oolchuu danda'utti kadhata isaa dhiyeeffate na baasi du'a jalaa jeen sababii inni rabbii tokkichaaf gad of qabee Allahatti of kenneef kadhanni isaa dhaga'ameef jaa rabbiin kadhata isaa dhaga'eef ani eegumsaan isa ol qaba ani isaan ol baasa rakkina keessaa buteen isa ol baasa jee Olim fuddaje yo Yesus bokonna kuda torba Yohanis lakofsa takarratti ya abba yarichi geera yaron najesu barbadan san geese jirti khunno mani na barbadu jira ilmi khe akka khabaja fi ulfina kasif kennu ilmi khe khana gara ulfina so Yesus Kristos ajjefame wakayon ulfinni sa chabe Yesus ulfina wakayo barsisa akasmami ulfina wakayo barsisa miti ado juru malaka tembe ha sagalen ki yajira yey